Sagalee keessa hin dhageenye nagaa jirtu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kiristoos gooftaadha. Waaqa jidduu keenya jira. Haaleluyyaa. Mee mataa keenya gadi qabanne Waaqayyoon kadhannaa. Lallaba kiyya har'aa kadhannaa jalqabaa irratti paastariin jalaa fixa waan ta'eef xiqquma dubbadhaa. Lallaban qopheeffadhee dhufe hunda isaa dubbataniiru. Waaqayyo garuu gaariidha. Waaqayyoon kadhanname afurri Waaqayyo sira. Waaqayyo jiraachuu isaa ani argeera. Waaqayyo jidduu keenya akka jiru amaneen dhufe. Waaqayyo Waaqa godhuu amaneen dhufe. Afurri Waaqayyo seenaa namoota akka jijjiiru amaneen dhufe. Ayyaanni Waaqayyo jidduu keenya akka deddeebi'u amaneen dhufe. Sagalee Waaqayyo keessaa bakka tokko dubbisa. Iskeen boqonnaa 38 lakkoofsa tokko seeraan dubbisa. Harki Waaqayyoo anarra ture, innis hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachicha keessa lafeen baay'een danootu ture, isaanis baay'ee goganii turan. Inni isaan gidduu asiif achi na adeemsise. Waaqayyo jidduu keenya jira. Haaleluyyaa. Waaqayyoon akkas jedhe Hisqeelee. Waaqayyo harki Waaqayyoo anarra jira. Harki Waaqayyoo na fuudheetu dachee lafee gogaan keessa baay'ate tokko keessa geessee na dhaabe. Lafee gogaa keessa geessee na dhaabe. Wantoota lubbuu hin qabne natti agarsiise. Harki Waaqayyoo dachee gogaa keessa na geesseeti. Lafee baay'ee gogaa ta'e tokko keessa geessee na dhaabe. Gooftaan as galateeffannaa maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Ati ol jedhi. Teessoo kee lafarratti ulfaadhu. Sagalee kee fiddee nuti dubbadhu. Sagaleen kee waa godhu. Sagaleen kee waa ijaaru. Sagaleen keessa siif hin taane immoo haa diigu. Waan gootuuf ulfaadhu ol jedhi. Kabajami maqaa Yesuusiin. Ameen. Jirtu moo jirtan? Jirtuuni? Yesuus Kiristoos gooftaa Waaqa jiraata. Mata dureen kiyyaarraa idduma nama dubbisirraa dubbisaa baay'ee lallabanii amala kongeettuu daqiiqaa 20 lallabe. Mata dureen koo idduma amma dubbisudha. Mata dureen isaa lafeen gogaan jireenya harkata kan jiru irratti dubbadha. Maaliin jireenyuun dhaga'ee? Akkamitti jireenya argata lafeen gogaan? Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaafi kutaa kana keessatti maal argina? Saba Israa'el gaafa Waaqayyo saba Israa'elitti raajii tokko kaasuu argina. Hisqeel boqonnaa 37 keessatti innis Hisqeel jedhama. Waaqayyo saba Israa'el bara mootii Baabiloonii warri booji'amanii biyya isaanii gad lakkisanii gara Baabiloon waan deemanii fi sabni Israa'el kun hin manca'eetu jireenya dhabee ture. Hin faffaca'anii turanii abdii kutannaa keessa turanii boojuu keessa turanii booji'amtoota turanii. Waaqayyo garuu sababii kanarraa kan ka'e mootii Hisqeel kaasee jira sagalee Waaqayyo kutaa kana keessatti. Haaleluyyaa. Sabni kun rakkateera waan ta'eef sabni kun boojuu jala jira, abdii kutannaa jala jira. Waaqayyo garuu saba kanaa fi nama Hisqeel jedhamu kana itti erge. Kutaa kana keessatti Waaqayyo Hisqeeliidhaan akkas jedheen, yaa Hisqeelii dachee lafee gogaa keessa yookaan dhaqee ilaalee jedheen. Hisqeel akkas jedhe, Waaqayyo ana dibeetu jedhe lafee gogaa kan waa hin goone, kan hin dubbanne, kan hin sochoone, kan waa gochuu hin dandeenye, kan lubbuu hin qabne natti agarsiiseera. Kan maal hin goone, kan hin sochoone, lubbuu hin qabanne, lafee gogaa baay'ee lubbuu kan hin qabne Waaqayyo dachee keessa geessee na dhaabeetu lafa onaa keessa natti agarsiise. Lafeen sun socho'anii lubbuu hin qabanii, hin dubbatanii, dadhaboota faffaca'anii jiru garuu lafeen sun goggoganiiru. Waaqayyo garuu lafee sana deebisee dhaabuudhaaf Hisqeel mooticha, Hisqeel raajicha gara saba Israa'elitti erge. Haaleluyyaa. Yeroo tokko tokko gaafa nuti abdii kutannee, abdii dhabnee, jireenyi keenya goggogee, yeroo hafuurri keenya goggogee, waan goonu gaafa dhabnu Waaqayyo sagalee isaa fida. Haaleluyyaa. Saba Israa'eliif karaa Hisqeeliitiif Waaqayyo sagalee
Hallelujah. Kanaafi waaqayyo Hisqeeliyaani lafeen sun akkam turan jedhee gaafate. Lafeen sun akkam turan maal fakkaatu ittiin jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hisqeeliyaanis jedhee deebise baay'ee goganii turan jedheen baay'ee goganii turan jireenya hin qaban ittiin jedheen baay'ee maal ta'anii turanii goganii turan jireenya hin qabani waan jireenya hin qabne arge waan lubbuu hin oollee arge waan namatti tolle ija namaatti waan tolle waan fafacaa waan gogaa keessa waan jiru arge ittiin jedheen haleluuyaa. Waaqayyo garuu gogaa sanatti waa gochuudhaaf Hisqeel raajicha gara saba Israa'elitti erge. Kutaa kana keessatti lafeen gogaan kun lafee miti inni simaanni saba Israa'el faffaca'ee garbummaa jala jiru kun waaqayyo walitti qabee akka isaan dhaabbatan barbaade akka isaan lubbuu godhatan barbaade akka isaan nama ta'an barbaade akka isaan wal gurmeessan barbaade haleluuyaa. Waaqayyo kanaaf Hisqeel gara isaaniitti erge waaqayyo sagalee isaa gara keessanitti haa ergu. Yeroo isin abdii kutattanitti waaqayyo sagalee isaatiif haa ergu haleluuyaa. Waaqayyo sagalee isaa ergeef saba Israa'eliif galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo sagalee isaa erge waaqayyo gaafa nuti abdii kutannuuf sagalee isaa erga. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo akkas jedhee gaafate lafeen kun jireenya argatu jettee yaaddaa ittiin jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Al tokko tokko wanti gaan arginu wanta bu'aa hin baafne nutti fakkaata. Waan deebi'ee wanta qabatu nutti fakkaata. Waan bakka deebi'ee lubbuu horatu nutti hin fakkaata. Waaqayyo kanumaaf Hisqeeliidhaanii lafeen kun maal ta'u sitti fakkaata ittiin jedheen maal jedheen Hisqeeli yaa waaqayyo kana si duwwaatu beekaa ittiin jedheen haleluuyaa. Gaafa al tokko tokko jireenyi nutti hadhaa'ee waaqayyo si qofatu beeka hoo jenne waaqayyo furmaata sana fideeru haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo al tokko tokko gaaffii keenya irratti deebii gaarii fideerufa. Kana si duwwaatu beekaa ittiin jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maaliif lafeen sun lubbuu hin qabanii namatti hin tolanii akka foonitti yoo ilaalle eeyyee raajichatti toluu hin dandeenye jireenyi isaanii babbadeera goggogaadha. Kanaaf gaaffii qabu waan ta'eef sumatu beeka isa kana ittiin jedheen haleluuyaa. Isa kana sumatu beeka noo miti. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo lafee gogaa sanaa ti waa gochuu barbaade Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sana booda waaqayyoodhaan Hisqeel gaafa situ beeka ittiin jedhuun sagalee isaa fideef. 37 irra siidoo inni dubbisa sagalee kana. Mee dubbisaa paastaa. Ani akkuma inni na abboome raajii dubbadha. Utuma ani raajii dubbachaa jirus sagaleen ni dhaga'ama. Kunoo wanti tokkos ni sokosse. Lafeen sunis walitti hiiqee lafeen lafee ofiisaatis hin nyaate. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo sagalee isaa ergee jira lafee sanatti. Lafee sanatti waaqayyo sagalee isaa itti dubbadhu ittiin jedheen raajiitti dubbadhu ittiin jedheen lafee sun walitti siqaa foon godhata lafee godhata sana booda maal ta'a lubbuu horata sagalee kee itti ergi ittiin jedheen sagalee itti baasee ittiin jedheen waaqayyo sagalee isaa karaa raajichaaf deebi'ee jechuudha saba Israa'el sanaaf saba abdii kutatee saba garbummaa jala ture saba faffaca'ee saba biyya isaa dhiisee Baabiloon keessa jiraatu kana saba Yerusaalem keessa booji'amanii dargaggoonni Israa'el barsana booji'amanii turan faffaca'anii turan jireenya hin qaban saba biraa jala turan mootiin Baabiloon isaan burtukeesseera booji'eera dargaggoota sana booji'eera Hisqeel mataa isaayyuu nama booji'amaa ture booji'ameetuyyuu raajii sana raajaa jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf sagalee itti baasii ittiin jedheen waaqayyo sagalee itti baasi lubbuu horatu walitti sissiquu jireenya godhatu foon horatu ittiin jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Erga kana ta'een booddee lubbuu yoo godhatan iyyuu maal hin godhanne kutaa kana keessatti amma hafuura hin godhanne sagalee waaqayyo sadee dura dubbisaa beekata hafuura hin godhanne. Yommuu ani isaan ilaalee kunoo ribuun isaan keessa kaa'ame foonis isaanitti godhame gogaanis isaanitti uffifame
garuu hafuurri isaan keessa hin turre. Hafuurri keessa hin turre Yesuus Kiristoos gooftaa. Kutaa kana keessatti maal hubannaa hafuurri isaan keessa jiru kan jiru amma gurmaa'aniiru nama ta'aniiru waan tokko gochuu jalqabaniiru garuu hafuurri isaan keessa maali hin turre sagalee Waaqayyo. Kana jechuun akkuma bara keenya amma namoonni baay'ee waldaa dhufu waldaa keessa hin taa'u jireenya qabu nama fakkaatu garuu hafuurri Waaqayyo keessa hin jiru. Barsiisa saba Israa'el kan wal fudhatee jiru amma raajiitti dubbatameera lafee sun nama ta'eera jireenya argataniiru nyaachuu jalqabaniiru garuu ammallee hafuura hin qaban sagalee Waaqayyo. Al tokko namoonni baay'een hafuura hin qaban waldaa kiristaanaa keessa dhufu hin taa'u waaqessu hafuurri Waaqayyo isaan keessa hin jiru. Nama garuu hafuura hin qaban amma sabni Israa'elitti nama ta'aniiru wal gurmeessaniiru foonitti siqeeraa lafeetti siqeeraa dhaabbataniiru garuu hafuurri Waaqayyo maali keessa hin jiru. Yoo hafuurri Waaqayyo nama keessa hin jiraanne ammallee nama ta'uu hin danda'amu jechuudha. Amma hafuurri Waaqayyo nama keessa jirutti namni nama ta'uu hin danda'u. Sabni kun hafuura hin qaban hafuura isaaniitti gogee hafuurri keessa hin jiru. Waaqayyo nama guyyaa fideerfaa warri hafuuratti goganii warri jireenyatti goganii inni Israa'eliif ergee sagalee isaa baasee sagalee dubbadhaa Waaqayyo amma hafuura isaatiif haa ergu. Waaqayyo hafuura isaatiif haa ergu. Waaqayyo hafuura isaatiif haa ergu. Hafuurri Waaqayyo isin keessa hin jiru taananii ofumaaf dhuftu jechuudha. Namni hafuurri Waaqayyo keessa hin jiru yoo ta'e Yesuus gooftana jechuu hin danda'u. Waa'ee Waaqayyo dubbachuu hin danda'u. Maalummaa Waaqayyo beekuu hin danda'u. Amma hafuurri Waaqayyo keessa buufatu. Haleluuyaa. Hafuura Waaqayyo hin qabane Isqeelitti dubbatee eeyyee foon godhataniiru nama ta'aniiru waan argata hunda argataniiru garuu jireenya hafuuraa hin arganne ammallee hafuurri isaanii hin guutamne hafuura hin arganne waa'ee Waaqayyoo hin beekne eenyummaa Waaqayyoo hin beekne akkuma fooniin guutamanii fooniin deddeebi'aa jiru malee eenyummaa hafuura qulqulluu baruu hin dandeenye. Haleluuyaa. Waaqayyo garuu amma saba kana hin dhiibne akkuma fooniin isaan eebbisee hafuuraan immoo ammas eebbisuudhaaf Waaqayyo ammas kanuma raajii Isqeel kana sagalee fideef. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftadha. Ammas sagalee kana Waaqayyo maal jedheeni paastor sagalee irraa kaasaa dubbisaame. Ammas natti dubbata. Yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubbadhu. Waaqayyo gooftaan yaa hafuura golee arfan keessaa hodhu akka jiraataniifis warra dhuman kanatti qilleensa jedhinaan. Anis akkuma himina abboome raajii dubbadhu. Hafuurris isaanitti gala. Isaanis jiraatoo ta'anii miilla isaaniitiin dhaabbata. Isaanis macca baay'ee guddaa ta'anii. Yesuus Kiristoos gooftadha. Erga yoomii macca baay'ee ta'anii yeroo hafuurri itti galu jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftadha. Amma hafuurri Waaqayyo namatti galutti namni nama hin ta'u jechuudha. Asirraa hubanna jechuudha. Hafuurri Waaqayyo gaafa cabsee jireenya namaa seenee namni ofiif jilbeeffata jechuudha Waaqayyoodha. Gaafa hafuurri Waaqayyo jireenya namaa dhufee tuqee hafuurri Waaqayyo gaafa jireenya namaa dhaalee hafuurri Waaqayyo gaafa nama dhuunfatee namni Waaqayyoof jilbeeffata. Waa'ee Waaqayyo kana hubata. Macaafa qulqulluu kana sirriitti dubbiseetu nyaata jechuudha. Gaafa hafuurri Waaqayyo dhufee nama seenee nama ta'eetu jiraata jechuudha. Haleluuyaa. Amma hafuurri Waaqayyo dhufee nama hin seennetti namni nama ta'uu hin danda'u. Ofumaaf waldaa keessa ta'a. Ofumaaf dhufa chaanchi. Ofumaaf deemee gara waan tokko hin qabu. Fayyuu hin danda'u. Jireenya hin qabu. Jireenyi isaa nyaatamaadha. Haalli isaa nyaatamaadha. Rakkina keessa deddeebi'a. Maaliif yoo jettanii hafuurri Waaqayyo keessa hin jiru. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyo isiniif haa dhufu. Hafuurri Waaqayyo isiniif haa dhufu. Inni dadhabe hafuurri Waaqayyo isiniif haa dhufu. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyo saba Israa'el dhufe kallattii afranirra itti dubbadhu itti itti haa qilleensa'u. Qilleensi kallattii afranirratti qilleenseetu hafuurri akkatti seenu godhe. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyo isinitti haa seenu. Hafuurri Waaqayyo isinitti haa seenu. Kanaaf Waaqayyo saba isaa kana dhiisuu hin barbaanne. Waaqayyo akkasumatti isin dhiisu. Haleluuyaa. Waaqayyo akkasumatti nu dhiisu. Haleluuyaa. Waaqayyo saba isaaf garaan isaa baay'ee gadda. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kutaa kana keessatti inni guddaan saba Israa'eliif Waaqayyo warra babbadani, warra mancaani, warra booji'amani, warra gadda keessa jirani, as
asitti isaan yaadate jechuudha. Waan nama ajaa'ibus ilma garbummaa keessa taa'eetu Waaqayyo kadhataa ture. Waaqayyotti dubbachaa ture. Waaqayyo isa fidate. Yesuus Kiristoos gooftaan. Kanaaf abdiin saba Israa'el asitti deebi'ee jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaan. Kutaan koonni inni dhumaanii bakka dura paastorii dubbatanii Yohaannis boqonnaa 11. Yohaannis boqonnaa 11 keessatti maal agarraa? Nama du'e tokko agarra ture. Innis nama Alaazaar jedhamu agarra ture. Alaazaar kuni obboleewwan Maartaa fi Maariyaamii ture. Maariyaam ishee urgooftuu gooftaa Yesuusii mataa isheetiin rifeensa isaa miila isaa xoofte sana. Kutaa kana keessatti sammas nama du'e tokko argina. Nama du'e argina. Kutaa kana keessatti Alaazaar nama jedhamu argina. Alaazaar kuni obbolaa Maartaa fi Maariyaamii. Maartaa fi Maariyaamii nama wajjin dhalatan dhabanii kutaa kana keessatti baay'ee gaddaniiru. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 4 kaaftee dubbiftee argattu amma 44tti. Baay'ee gadda keessa turanii obboleessa irraa du'e abdii kutatanii Yesuus irraa fagaate Yerusaalem keessa jira. Baay'ee irraa fagaatera kiiloomeetirii 3 waan ta'u irraa fagaatee jira. Kanaaf immoo kutaa kana keessatti Maartaa Maariyaam gaddatu dhufe jechuudha. Gadda keessa turanii waa gochuu hin dandeenye obboleessi jalaa du'eera. Amma isaan ta'anii gadda qofa eeggachaa jiru. Obboleessa awwaalaniiru awwaalame guyyaa 4 tureera. Gooftaa Yesuusitti nama ergatan. Yeroo tokko yeroo gadda keessa jirru yeroo waan jalaa du'u gara Waaqayyootti gaafa iyyine furmaata turba jechuudha. Yoo gara Waaqayyootti iyyine malee furmaanni dhufuu hin danda'u. Al tokko yeroo Waaqayyo ofumaaf gara keenya akka dhufu eegu. Garuu iyyuun nu barbaachisa. Gaafa rakkina keessa jirru gaafa gadda keessa jirru gara Waaqayyootti iyyuutu nu barbaachisa. Maartaa fi Maariyaam gadda keessa otoo jiranii otoo gaddaa jiranii otoo obboleessaanii awwaalanii gaddarra jiranii otoo gooftaan Yesuus irraa fagaatee jiru garuu abdiin kutanne kutaa kana keessatti nama itti ergatanii gara gooftaa Yesuusitti obboleessi keenya du'eera nuyi gaddarra jirra amma gadda keessa jirra obboleessa haadha awwaallee jirra amma akkam goona jedhan Waaqayyo garuu gadda isaanii kana keessatti isaan yaadata gooftaan Yesuusi Maartaa Maariyaam baay'ee jaalata ture baay'ee itti siqa ture hedduu jaalata maaliif Maariyaam urgooftuu dibde mataa isheetiin gooftaa Yesuusi irraa dhoofte urgooftuun barsanatti gatii guddaa ture baay'ee hojii ture barsanatti gatii yeroo ammaa akka warqii jedhu kana baay'ee gatii jabeessa ture Maariyaam gooftaa Yesuus urgooftuu dibde gooftaan isaan jaalata Yesuus Kiristoos gooftaan kanaaf otoo isaan gaddara jiru gooftaa Yesuusitti du'a kana dhaga'e waan nama ajaa'ibu gooftaa Yesuus gaafa du'a kana dhaga'e gadditti dhagaaf garuu warri Yihuudotaa kuni gooftaa Yesuusitti achi deebiin ittiin jedhu achi dhaqee du'ayyuu Yihuudoonni isa ajjeesuu barbaadanii maaliif Alaazar akka du'aan kaane barbaadan al tokko seexanni eebba keenya qabuudhaaf waan baay'ee asaas waan baay'ee nutti dubbatu waan baay'ee jedhe garuu jabaannetuma Waaqayyoo kadhachuun nu barbaachisa. Jabaannee Waaqayyoo barbaadan nu barbaachisa. Bara kana keessatti wanta baay'ee du'ee jira. Hafuurri keenya du'ee jira. Jireenyi keenya du'ee jira. Garuu du'aa kana keessa teenyee Waaqayyoo yoo barbaadanne malee du'aa ka'uu hin dandeenye. Bara kana keessa hafuurri namoota hedduu du'eera. Jireenyi namoota hedduu du'eera. Ofiif wal gaarina ofumaaf deddeebina. Hafuurri keenya garuu hin jiru. Maartaa Maariyaamis akkasuma ta'a obboleessa jalaa ture gadda taa'aa jiru. Gaddaa jiru. Waaqayyo garuu gadda isaanii keessatti yaadata. Haleluuyaa. Gooftaan gaafa dhaqee dhufe Maartaan akka jettee gooftaa Yesuusitti innoo du'eera guyyaa 4 du'eera gooftaan hin kaayyenaan maal jettanii Maartaanii jireenyaan booda namni akka ka'u nan beeka ittiin jedhe. Isa kana miti garuu gooftaa Yesuus iyyuu dursee beeka kana. Maartaan garuu gooftaa Yesuus dura dhaabbachuu barbaadde bakka sanatti. Fuuldura isaa garuu barbaadde Maartaan gabaayee fuuldura godhate gooftaa Yesuus kutaa kana keessatti. Waaqayyo garuu kana hin ilaalle obboleessi ishee akka du'aa ka'uu barbaade Yesuus. Waaqayyo irra waan du'e ta'uu kaasa. Haleluuyaa. Waaqayyo jidduu keenya waan du'e kaasa. Haleluuyaa. Wanti du'e yoo jiraate wanti babbade yoo jiraate gaaffii qabda taananii Waaqayyo irra sagalee fideera inni du'e sun hin kaa maqaa Yesuusitti. Hin kaa jedheen
guddaa kan irra ture dhagaan irra tuulamee kan jiru gooftaan Alaazaar kaa'itti jennaan Alaazaariin ka'e arra Waaqayyo isa du'e hin kaasa haleluuyaa arra Waaqayyo waldaa kana keessatti isa du'e hin kaasa haleluuyaa Waaqayyo waan tokko kaasa haleluuyaa isa babbade isa manca'e isa gaaffii nuti ta'e isa jaarsolitti ta'e isa paastaritti ta'e isa tokko keenyatti gaaffii ta'e Waaqayyo irra hin kaasa haleluuyaa Waaqayyo hin kaasa jedhame Waaqayyo irra waa kaasa haleluuyaa Waaqayyo waa kaasa warra isa du'e waldaa kana keessatti isa foonii godhate isa namatti hin tolle isa jireenya namatti hin tolle isa namni jibbe isa ofii keenya jibbe maqaa Yesuusin amma haa ka'u maqaa Yesuusin haa ka'u maqaa Yesuusin haa ka'u Maartaayyuu abdii kutataniitu du'aa awwaallatan sana osoo gaddara jiranii gooftaa Yesuusin adeemsa daqiiqa 30 deemee dhufeetu Alaazaar du'a keessaa kaase. Nu immoo lafa fagooyyuu hin eegnu Waaqayyo amma sakoonni tokko keessatti dhufeetu isa du'e kaasa jechuudha. Maartaa fi Maariyaam gooftaa Yesuusin daqiiqa 30 deemee dhufeetu Alaazaar du'aa kaase barsana. Amma garuu Waaqayyo daqiiqa tokko keessatti waa godhe jechuudha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yeroo ammaa kana waan baay'eetu harkatti nu ga'ee jira. Waan baay'ee qabnee jirra. Amma hin jirra malee hin jirru kun beekamaadha. Waldaa keessatti garuu wanta baay'ee nu ga'ee jira. Wanta baay'ee nu harkatti du'e. Waaqayyo irra garuu gaaffii fidee dhufeera. Haleluuyaa. Waaqayyo irra garuu waa fidee dhufeera. Haleluuyaa. Kutaa duraa keessattis keessatti Waaqayyo saba Israa'eliif dhufe. Saba bal'aaf dhufe. Kutaa kana keessatti garuu Waaqayyo waa gochuu dhufe. Nama tokko dhufe. Karaa nama tokko sana immoo namoonni gooftaa Yesuus amananii akka inni du'aa ka'u akka amananii fi karaa Alaazaar dhufe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Inni dura Waaqayyo saba Israa'el saba bal'aa dhufe. Gooftaa Yesuus kutaa kana keessatti garuu nama tokko nama du'e Alaazaar kaasee karaa Alaazaar kana namoonni akka fayyaniif gooftaa Yesuus Alaazaar du'aa kaase. Namoonni baay'een gaafa Alaazaar du'aa ka'u arganii gooftaa Yesuusitti amanan sagalee Waaqayyo du'aa ka'u arganiitu gaafa kana namoota baay'eetu gara gooftaa Yesuus dhufe. Gaafatti du'aa kaatu, gaafatti fayyitu, gaafatti waa gootu namoonni gaafa isa arganii deemanii dhufanii gooftaa Yesuus fudhatu jechuudha. Gaafatti du'aa kaatu, gaafatti jijjiiramte, gaafa fuula Waaqayyoo duratti waan gaarii hojjette namoonnis gaarii hojjechuudhaaf gara fuula gooftaa dhufe jechuudha. Haleluuyaa. Iskar keessatti Waaqayyo saba bal'aa dhufe, saba Israa'el dhufe, saba garbummaa jala turanii dhufe, saba abdii kutatanii dhufe, saba taa'anii wawwaatan, saba fayyanii, saba abdii hin qabneef dhufe kutaa sana keessatti. Kutaa Yohaannis Maxoo keessatti immoo Alaazaar nama du'e kanaaf dhufe. Alaazaar fayyise. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gooftaa Yesuus nama akkasiin dhufe jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa Yesuus Alaazaar fayyiseetu Maartaa fi Maariyaam boqochiise. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo al tokko gaafa dhufe jireenya keenya boqochiise. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf garaagarummaan Alaazaarii fi Hisqeel maal yoo ta'anii macaafa Hisqeel keessatti saba guutuu dhufee lafee dachaa keessa dhufee du'aa fuudhatee dhufe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hiika walakkaa lallabeeraa kanan dabarsu Waaqayyoon kadhannee Waaqayyoon kadhanna. Sagalee kan mootuudha yoo waan godhee baay'ee dheeressuun ta'uu nan hojjetu waan ta'eef Waaqayyoon kadhannee miila keenyaan dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna. Maaltu beesin jalaa mee gaaffii keessatti Waaqayyoon kadhadhaame gaaffii keessatti Waaqayyoon kadhadhaame. Waaqayyo waa godha waan ta'eef Waaqayyo waa godha. Isa du'e kaasa sababa badee gaaffii sirriitti ta'e osuma diinonni keenya nu barbaadanii osuma baay'ee du'a keenya hawwanii Waaqayyo waa godha waan ta'eef Barbadu non argani, barbadu non argani, linonni Kenya, ufuma qilleensa raasu, beeksee jalaa nu baase raawwanni keenya, maqaan isaa dhufaa ulfaatu,
barbadu nun argani, nu barbadu nun argani, dinonni keenya ufuma qilleensa raasu, miidhagse jalaa nu baaseera waaqni keenya, maqaan isaa dhufaa ulfaatu. Waaqayyo barbaadadhaa fi namni fayyuu barbaadadha. Waaqayyo barbaadadhaa namni fayyuu barbaadadha. Fayyuu akka barbaadani. Waaqayyo calqinee miti sagalee Waaqayyo kan dhufe. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyo waa gochuu dhufe. Afurri Waaqayyo waan babbada tokko walitti qabuu dhufe. Afurri Waaqayyo inni lafee dachee gowwaa keessa manca'ee jiru, inni addaan faffagaatee jiru, walitti fidee lubbuutti godhe Waaqayyo waan godhe waan ta'eef. Gaaffii kee fuula Waaqayyoo duratti dhiyeeffadhu. Maaltu si harkatti babbade? Maaltu si harkatti du'e? Amma Waaqayyootti dhiyeeffadhu. Ana miti jaarsolii waldaa miti paastarii miti. Fuula Waaqayyoo duratti dhiyeeffadhu ati. Inni lafee lubbuu hin godhanne lubbuutti godhe waan nuti waaqessu hin biramu waaquma sanadha waan ta'e. Waaqayyo gaaffii keef fala fideeffa waan ta'eef, Waaqayyo gaaffii keef waa qaba waan ta'eef, yeroo hundumaa akkasumaan gungumaan adeemini fuula Waaqayyoo duratti dhiyeeffadhu. Waaqayyo kana argi, kana na harkatti akkas ta'e, kana na harkatti manca'e, kana na harkatti du'e. Ijji kee kana haa arguutti hin jennaan Waaqayyo. Waaqayyo sagalee fideeffaaf saba Israa'el. Waaqayyo sagalee isaa ergeef. Afurri Waaqayyo anarra jiranis ta'e. Afurri Waaqayyo na harkateera. Afurri Waaqayyo jara koo dhufeera. Afurri Waaqayyo waa hojjechuuf dhufeera. Afurri Waaqayyo saba kana fayyisuuf dhufeera. Harki Waaqayyo na harkateera. Waaqayyo harki isaa akkasii argatuuf immoo ati of kennuu sirra jira. Waaqayyo akkasii argatuuf ofii kee of kenni. Haleluuyaa. Masala badala bayani asma kee labada